keessaa nan dubbisa amma jedhame hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 42 kaasee akkas jedha. Amantootni barsiisa ergamootaatti tokkummaa isaanii cimsuutti buddeena cabsachuutti kadhata godhachuuttis qabamanii jiraatan. Dinqiinii fi milikinni baay'een harka ergamootaatiin hin godhamu. Namoonni hundinuus Waaqayyoon hin sodaatu turan. Kan amanan hundinuu walii wajjin iddoodhuma tokko turan. Kan isaan qaban hundinuus qixxee ture. Araddaa isaaniitii fi qabeenya isaanii gurguranii horii isaas hundumaafuu akka isa barbaachisetti hin hiru turan. Guyyaa guyyaatti yaada tokkoon mana qulqullummaatti deddeebi'anii mana isaaniittis buddeena cabsatanii gammachuudhaan garaa qulqulluudhaanis nyaata isaanii waliin ga'anii in nyaatu turan. Isaan Waaqayyoon hin galateeffatan, saba hundumaa durattis ayyaana argatan. Gooftaanis guyyaa guyyaatti warra fayyan amantootatti hin dabalee. Ameen. Kun sagalee Waaqayyooti. Inni lammaffaa immoo ammas akkas jedha. Ajaa'ibnii fi milikkitoonni baay'een ergamootaan hojjetame. Amantoonni cuftinuus waliin turan. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Waa'ee milikkitoota kanaa jaallanna gaa. Ilaa milikkita kana ta'ee sana ta'ee har'a kun hin ta'u, namni maaf hin fayyu, naafti maaf hin deemu, ilaa kanas ta'a, kanatti ta'a. Waan tokkoon isinitti himaa. Kana hundumaa kan dursu waa tokkotu jira. Kana hundumaa wanti dursu wanta tokkotu jira. Innis argamuu Waaqayyoodha. Argamuun Waaqayyoo immoo maal duukaa jira? Sagalee Waaqayyoo duukaa jira. Waaqayyoo eessatti argamaa? Gaaffii kana dhiyoo kanas gaafatamee ture miti. Adiraashaan Waaqayyoo, teessoon Waaqayyoo eessaa kan jiru? Kunootti teessoon Waaqayyoo. Waaqayyoo sagalee isaa keessatti argama. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Salumaaxisiin weeddootaa keessatti yaadattu mini? Jecha isheen dubbatte maal jettee dubbatte? Ani jaalallee koon barbaadan tureete. Jaalallee koon barbaada. Jaalallee koo garuu lafan itti arguun dhabe. Haa ta'u iyyuu maleeti anaaf sagalee Waaqayyoo sagaleen nan argaa jette fagootti immoo sagaleen kun immoo itti tabbarra utaalaa tullurras utaalaa gara koo hin dhufa ture jetti. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Yeroo isheen jaalallee ishee barbaaddachaa turtetti isheef jaalallee ishee gidduu tulluu tokko miti tulluu baay'eetu jira. Tabba baay'eetu ture. Kanarraan kan ka'e maal gochuu dadhabde? Jaalallee ishee arguu dadhabde argina. Haa ta'u iyyuu malee akkas jette. Sagaleen jaalallee kootii garuu fagootti nan argaa. Tulluurra utaalaa tabbarra utaalaa gara jireenya kootii yeroo inni dhufu. Waaqayyoo sagalee isaa keessa jira. Waaqayyoos sagalee dhuma isaati. Yohaannis akkas jedhee jalqaba. Jalqabas sagalee ture. Sagaleenis Waaqa bira ture. Sagaleen kunis eenyu ture jedha. Isuma immoo ture. Galanni Gooftaaf haa ta'u. Ammas egaa itti fufa. Lakkoofsa 47 irratti immoo yeroo dhufnu gara gajjallaatti akkas jedha. Namoota mara durattis ulfina qabu turanii jedha. Maal jedha? Namoota mara durattis na duukaa jedhame. Namoota mara durattis ulfina qabu turan. Ulfina qabu turan. Ulfina qabu turan. Sodaan Waaqayyoo isaan gidduu ture. Milikkitoota baay'ees isaan gidduutti mul'achaa jira. Nama durattis immoo ulfina qabu.
maaliif sagalee waaqayyootti jabaatan? Maaliif tokkummaatti jabaatan? Maaliif waliin ta'anii biddeen cabsu turan? Maaliif isaan sagalee waaqayyoo kanarraan kan ka'e, sagalee waaqayyootti jabaachuurraan kan ka'e jaalala waliif qabu turan? Waaqayyoos isaan gidduu ture. Kanarraan kan ka'e saba mara duratti ulfina qabu turan. Ulfina guddaa qabu turan. Ulfina. Saba Israa'eliin yaadatu yoo taatan gaafa waaqayyoo isaanii jiniin ture, akka sagalee waaqayyoo yeroo deeman waaqayyoo jiniin gaafa tochoo jalqaban, warri ollaa jiran akkasumatti roommoo Israa'el kan ofirratti hin beeku ta'a. Warri ollaa jiran garuu sodaa guddaadhaan guutamu turan jedha sagaleen waaqayyoo. Maaliif waaqayyoo isaan gidduu ture? Kun immoo akkamitti ta'e? Sabni waaqayyoo akka sagalee waaqayyootti deddeebi'a ture. Sagaleen waaqayyoo saba waaqayyoo gidduutti ulfina qaba ture. Bara nuyi keessa jiraannu keenya kana keessatti, bara hamaa kana keessatti, namoonni waa'ee sagalee waaqayyoo waan baay'ee dubbatu, hin rakkanne. Barbaachisummaan sagaleen waaqayyoo jireenya namaa keessaa badee jira. Namni waa tokko hin barbaada taanaan intarneetii irra ta'ee waa barbaada. Waa'ee waxixooshuu, waa'ee akkatti haala jireenya keenyaa keessatti kiniinii wayitti barbaannu intarneetiin nu gargaara ta'a. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan kamiyyuu wanti fedhe iyyuu sagalee waaqayyoo bakka bu'uu hin danda'u. Waldaanis informationii adda addaa irratti hundaa'uu hin dandeessu. Akkaataatti waldaa keenya gaggeessinu mee nu barsiisaa, wal barsiisna jettanii amma intarneetii irraa waan meeqa waa'ee liidarshiippii, waa'ee maaloo piriintii gootanii yoo fiddanii, kun waldaa hin gargaaru. Waldaa kan gargaaru ilaa isa kanadha. Waldaa kan gargaaru jireenya keenya asirratti hundeessina taanaan waaqayyoo waldaa keenya hin jijjiiras, hin gargaaras. Galanni gooftaaf haa ta'u. Namoota mara durattis ulfina qabu turan. Akkas jedhee xumura. Gooftaanis guyyuma guyyaan warra fayyan waldaa isaaniitti hin hidhaa ture. Gooftaaf galanni haa ta'u. Inni hojii waaqayyoo ture, hojii isaanii miti. Hojii waaqayyoodha. Nama gara waldaatti fiduun, nama warra fayyan gara waldaatti fiduun, inni immoo hojii waaqayyoo ture jedhee Luqaas. Sagalee makana irratti, seenaa makana irratti gaa hundoofnee waa'ee barbaachisummaa sagalee waaqayyoo akka waliin dubbannuun barbaade. Barbaachisummaa sagalee waaqayyoo jireenya amanaa tokkoof. Isa dura garuu waan tokkoon kaa'uu barbaada. Waan tokkoon isinitti himuu barbaada. Na duukaa bu'aa. Akka Luqaas kaa'ettis, akka sagalee waaqayyoo keessatti hubannuttis, wanti kun hundumtuu wanta barbaachisaa, wanta wal duukaa deemuudha. Sagalee waaqayyootti jabaachuun, kadhannaatti jabaachuun, tokkummaatti jabaachuun, biddeen cabsuutti jabaachuun, lakkoofsa 47 irratti immoo gad yeroo buunu waaqayyoon galateeffachaas turan jedha. Waaqayyoon galateeffachuutti jabaachuun kun hundumti wal duukaa barbaachisaadha.
isa tokko malee gochuun faallessuudha. Jireenya amantootaa, jireenya waldaa faallessuudha. Duukaa jirtu. Yoo dhugumaan sagalee waaqayyootti hin jabaanna waliin jenne tokkummaadhaaf garuu hin dhamaanu yoo ta'e kadhachuutti waaqayyoo duratti yeroo qabaachuutti hin dhamaanu yoo ta'e kun sobadha. Namoonni siyaa baay'ee akkas jedhu. Nuti jedhu keessumaa jecha Minisootaa keessatti kun jecha baay'ee beekamaadha. Nuyi sagalee waaqayyoof jenne akka waaqayyootti jenne elaa gargar ba'aa jirra. Sagalee waaqayyoo sakam. Sagalee waaqayyoof jenne abaluu dubbisuu dhiisneerra. Sagalee isa waaqayyoo sakam. Sagalee seexanaa jechuu jalqabi malee. Sagaleen waaqayyoo tokkummaatti nama geessa malee, araaratti nama dhiiba malee, isa badeetti nasi dhiiba malee, badeera jennaan isa badeetti araarfachuutti si dhiiba malee, namarraa fagaachuutti si dhiibu. Kan si fageessaa jiru sagalee waaqayyoo fakkeessee seexana. Waaqayyoo nu fadhiisu. Waaqayyoo nu fadhiisu. Keessumaa waldaa irratti dubbachuun kun cubbuu hamaadha. Of eeggachuutu nuuf mala. Isa tokko dhiisnee gara isa tokkoo deemuu hin dandeenye. Siyaa tokkotu mee seenaa tokko isinitti mee isin kolfisiisa. Yoon akkasumatti dubbachaa deemes gaarii hin ta'u. Gidduuttis kolfuun gaariidha. Siyaa tokkotti calliyaadha. Waldaa calliyaa keessatti obboleessa keenya Gammachiis Dheeressaa beektu isa faataanee achi tajaajiluu dhannee waggaa meeqa dura isiniin jedha. Waggaa 13 dura natti fakkaata. Achiitu tajaajiluuti. Nu tajaajilaa fi fuula dura kana teenyee jirra. Faarfattooti warra calliyaa ammas akkuma sana natti fakkaata gaan beeku. Baay'ee isaaniitu ama konferensii guddaadha. Warri konferensiidhaaf dhufan immoo waldaa sana jiru. Kwaayiriin as dhaabatanii akkuma burteen faama akka sila bareechanii nu faarfachaa turanii. Kwaayiriin sun hundumtu bareedanii faarfatu turan. Hin faarfatu yaa Waaqayyoo jedhu. Na yaadadha faarfannaa isaanii. Olmaa keessa baay'ate kanaaf maaluma sii goona laata jedhanii mararfatanii mafaarfatu faarfannaa bareedaa tokko. Faarfannaan isaanii gaafa dhume yeroo beeksisaatii jedhame jaarsolii keessaa namni tokko achii ol ba'e. Aareeti ol ba'e. Aariidhaan akkas jedhee dubbate. Anna dhibdu jedhe. Faarfattootumti dargaggoonnumti bara kanaa na dhibdu jedhe. Kaleessa dheengadda Waaqayyoo kottaa garbuu naa hamaa siin jennaan yooma siin baatanii. Har'a jaalala keetiif maal sii gooneetanii lafa dhiitu. Gaafa garbuu hamaa siin jiran isaanii. Waaqayyoof yoo ammam faarfanne saba Waaqayyoon beekna jennee akkam yoo dubbanne tokkummaa Waaqayyoo irratti hin jabaannu taanaan biddeen cabsuutti hin jabaannu taanaan warra nu bukkee jiran warra deegaa ta'an warra dhaban kana yaadannee duukaa biddeen